Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment. Kun egaa torbaniin kan isin bira ga'u seenaa goototaadha. Har'a immoo seenaa Balaayii Zallaqaa Qilxuu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. An Sablee Alamuuti. Beekamuu seenaan Oromoo inni dhugaan dhufaatii dhalattoota qubee hordofee awwaala lagaan keessa dhokse diigee xurii seenaa lagaan itti maxxansee ofirraa miicaa dhalootaaf haqaa ture qabatee asan jira jechaa jira. Kana fuudhanii dhalootaaf akka dandeettii ofiitti dabarsuun ga'ee eenyu ture? Hordoftoota Bulloo Entertainment deebisaa isiniif Jaarraa 16ffaan seenaa Oromootaa keessatti jaarraa sochii lafa babal'ifannaatiin beekama. Haaluma kanaan Oromoonni kallattii kaabaan hanga laga Mormor yookiin Abbayyaatti babal'ifachuun isaanii seenaan dhugaa ni ba'a. Kaaba Itoophiyaa amma Walloo, Tigraay fi Goojjam keessa mootonni Oromoo akka turan ni odeessa. Balaayii Zallaqaa Oromoo Walloo keessaa kan Booranaa jedhaman damee Oromoo Tuulamaarraa dhalate. Abbaan gooticha kanaa Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalii Oromoota Walloo irraa dhiibbaa mootota Habashaatiin gara Goojjamitti godaanan keessaa tokko turan. Obbo Zallaqaa Qilxuu loleewwan Liji Iyyaasuu Oromoo Walloo hortee Tuulamaa keessaa tokko. Erga Liji Iyyaasuun aangoo gadhiiseen booda baqachuun Walloo Booranaa gara Goojjam kan godaanan Goojjamitti gooticha Balaayii Zallaqaa kan dhalfatan. Balaayii abbaasaa Balaayii Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalii fi haadhasaa Xaayituu Alanaa irraa bara 1910 akka lakkoofsa Habashaatti dhalate. Haati isaas Walloo Booranaatti dhalatan. Balaayii tooftaa riphee loluun beekama. Tooftaa kanaan Itaaliyaanotaa fi baandota yookiin basaastota isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Dirreewwan waraanaa garaagaraa irratti Itaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaa mirkaneesseera. Tooftaa waraana gooticha Oromoo Balaayii Zallaqaa Qilxuu irra aanuu kan dadhaban Itaaliyaanonni abdii kutannaan jabinaa fi gootummaa goota kanaa fi gootota Oromoo birootiin Itaaliyaanonni biyya gadhiisanii bahan. Injifatamuu Itaaliyaa booda Haayile Sillaaseen waggoota 5f bakka baqatee ture Ingilaandii yoo deebi'u, uummanni duukaa buutonni Balaayii Zallaqaa Qilxuu maal badhaafama aangoo akkamiitu kennamaaf jechuun eegaa turani. Haayile Sillaaseenis akkuma gootota Oromoo biroo aangoo isaaf waan shakkeef Balaayii akka qabamu taasise. Aangoos badhaasas isaaf hin kennine. Biyya bilisa baasuun jibba Haayile Sillaasee jalaa isa hin baafne. Akkuma Abdiisaa Aagaa fi kanneen biroo hidhaa, reebichaa fi gidiraatu isa mudate. Hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e. Kanumaan otoo jiruu mana hidhaa Finfinneetti cabsee bahuun erga qabamee booda mana murtiitti dhiyaatee murtii du'aa itti murteeffame. Murtichas Haayile Sillaaseen mallattoon mirkaneesse. Bara 1945 akka lakkoofsa Habashaatti umurii isaa 35tti obboleeyyan isaa lamaa waliin fannifame. Goota akkasii kanaa kan Oromummaan isaa alagootaan dhokfamee hojiinsaa gatii dhabe alagaan fannifame. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment seenaa goota kanaarraa waan baay'ee akka barattan abdii qabnaa. Torban immoo seenaa goota biraadhaan walitti deebinaa. Ammasitti nagaan turaa. Balaayii Zallaqaa jirtu, Zallaqaa Qilxuu jirtu.